gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Ammoo namoonni laayinii kana keessa jirtan, namoonni sagalee kanas dhageettan Waaqayyo iddoo jirtanitti warri amma waliin jirrus waaqeffataa jirrullee Waaqayyo daddabalee isinaa eebbisu isiniin jedha. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Beekamu waldaan teenna waaqeffannaan keenya sa'a 10 walakkaa irraa jalqabne haga sa'a 12 walakkaatti waaqeffannaa guyyaa sanbata guddaacha. Bible study illee Monday fi Tuesday sa'aatii 5 walakkaa haga 6 walakkaa qabna. Saturday illee sa'a 5 haga sa'a 7 yeroo kadhannaa qabna. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Kana hundumarrattuu yoo Waaqayyo isin gargaar yoo carraa qabaattan nu waliin dhuftanii akka waaqeffattan nu waliin dhuftanii sagalee Waaqayyo isa jiraata akka qoodamtan isin beeksisuu barbaada. Qajeeluma gara sagalee guyyaadhaa isa qabannee dhufne deemna. Maqaan Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Mee macaafa Nahimiyaa boqonnaa 1 waliin ilaalla. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin dubbisa akkana jedha. Nahimiyaan waa'ee Yerusaalemiif yaadaan dhiphachuu isaa jedha mata dureen isaa. Dubbiin Nahimiyaan ilmi Yakeliyaa dubbate kanatti fufee jira. Nahimiyaan Artaakistaan moo'ee waggaa 20ffaatti ji'a Kusliittis mandara Susaan keessaa odoon jiru obboloota koo keessaa Hanaaniin jarreen tokko wajjin Yahudaadhaa hin dhufan. Anis waa'ee hambaa Yahudotaa warra odoo hin booji'amin achitti hafan waa'ee mandara Yerusaalemis nan gaafadhee jedha. Isaanis warri boojuu irraa hafan naannoo san keessa jiraatan rakkina guddaadhaaf miidhama keessa jiru. Dallaan Yerusaalemii inni dhagaan diigameera. Karri ishiis ibiddaan gubameera naan jedhan. Anis dubbii kana yommuun dhagaye ofirra gadi taa'ee nan booye. Waaqayyo gooftaa bantii waaqaa durattis guyyaa muraasaaf nan gadde. Soomee nan kadhadhe. Kadhata koo keessatti yaa Waaqayyo gooftaa bantii waaqaa ati guddaadha. Inni sodaachifta. Warra si jaalatan warra abboomii kee eeganiif kakuu kee hin eegda. Gaarummaa kee hin argisiifta. Kadhata ani garbichi kee halkaniif guyyaa garboota kee ijoollee Israa'eliif kadhadhu dhaga'uudhaaf gurra kee gara koo haa dhageeffatu. Ijji kees gara koo haa ilaalu. Cubbuu nuyi namoonni Israa'elii ittiin si yakkine sittan nan hima. Aniif manni abbaa koo cubbuu hojjenneerra. Nu isi duratti wanta jallaa hojjenneerra. Abboomii kee seera kee wanta qajeelaa ta'es isa ati Musee garbicha kee abboomamte hin eegne. Hadaraa wanta garbichi kee Musee abboomame yaadadhu. Ati isaan yoo amanamoo ta'uu dhabaatan saba lafa irraa jidduu isaan nam tamsaasa. Garuu gara kootti yoo deebi'an wanta ani isaan abboomes yoo gootan hamma daarii lafaatitti yoo tamsaastan iyyuu achi walitti isin sassaabaa deebisee iddoo maqaan koo akka itti waamamu fo'adhe sanitti isin nan fidaa jedhe. Isaan kun garboota kee saba kee warra ati humna kee isa guddaadhaaf irree kee isa cimaadhaan furteedha. Adaraa yaa Waaqayyo gurri kee kadhata garbicha keetiif kadhata garboota keetiif warra maqaa kee sodaachuun ittiin tolu haa dhageeffatu. Ani garbichi kee fuula namaa kanaa duratti faara tolaadhaan akkan ilaallamuuf gara isaa anaaf laaffisi nan jedhe. Yommus ani dhugaatii dhiyeessutti
mootichaan ture mee waaqa kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenna waaqa jiraataa waaqa hundumaa dandeessu. Gooftaa yeroo kanaaf galanni afalfanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati ardirratti samirratti waaqa ati jiraataadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin sagalee jiraataa kana qabadhee gara saba Waaqayyo gara saba ati fo'atte gara saba ati adda baafatte qabadhee dhufeera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin sagaleen kun yaa Waaqayyo iddoo itti dhagamu sagaleen kun yaa Waaqayyo iddoo obboleen kootitti yaa Waaqayyo gurra isaaniitiin dhaga'anitti hafuurri qulqulluun hafuurri dhugaa hafuurri nama jabeessu hafuurri nama dhaabu maqaa Yesuus Kiristootiin sagalee kana keessaan darbamee obboleen kootiif kan laatamu haa ta'u. Yaa Waaqayyo warri isa dhaga'e qalbiin isaanii haa jijjiiramu. Warri isa dhaga'e keessi isaanii haa haareffamu. Warri isa dhaga'e yaa Waaqayyo gooftaa koo ilaa ati jirta jedhanii akka dhaabatan atsaan qarqaara. Waan gootuuf ulfaadha. Anas yaa Waaqayyo saba kee afoo dhaabadhee sagalee kee yommuu lallabu hafuurri kee inni dhugaan hafuurri kee inni qulqulluun maqaa Yesuus Kiristootiin akka na qarqaaru gooftaa na waliin ta'e na qarqaaris arraba koo keessaan dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaanis naa eebbisu. Asirratti akkuma sagalee Waaqayyoo maal jedha macaafa Nehemiyaa kana keessatti yennee yoo dubbifanne mata dureen guyyaadha namni yaadaan dhiphate maal godhu qaba. Namni yaadaan dhiphate maal godhu qaba. Namni yaadaan dhiphate maal godhu qaba. As keessatti kuni macaafa seenaati. Macaafa seenaa kana keessatti hin dhiphate wanta asirratti sagalee Waaqayyoo jedhu maalidha? Hin dhagaye Nehemiyaan waa'ee warra achitti hafanii jedha sagalee Waaqayyoo gadi bu'ee yoo dubbise akkana jedha lakkoofsa 3 irratti isaanis warri boojuu irraa hafan naannoo san keessa jirtan rakkina guddaadhaaf miidhama keessa jiru dallaan Yerusaalemii inni dhagaan diigameera karaan ishiis ibiddaan gubamteerti naan jedhan anis dubbii kana yommuu dhagaye ofirraa gadi taa'ee nan boo'e. Hin dhagaye lafa fagoo jira lafa gargaraa jira namni kun hin dhagaye kun seenaadha. Gartuu hadda anaaf isin keessatti sagaleen kun hojjeta maqaa Waaqayyo kolfaatee haa ta'u. Maaliif seenichi kun akkana ture jedhee dubbata. Eega akkas jedhee ture kun sagalee Waaqayyooti. Wangeela kanatti amanna waan ta'eef eega itti amanne immoo wanti hadda yaadaan nu dhiphisu fagoo teennee dhiyoo teennee karaa gargaraatiin nu dhiphisu yoo jiraate wanti nu dhageenye kun kanaaf namni kun maal jedhe namni yaadaan dhiphate maal godhuu qaba. Amma namni kun yaadaan dhiphateera. Waan dhagee kanarraa dhiphateera. Waan itti himame kanarraa dhiphateera. Kanaaf wanta inni tarkaanfii fudhatee asinitti hima obboleeyyan koo sagalee kana keessa waa lamatu as keessa jira. Namni kun eega yaadaan dhiphateen booda maal godheera gara eenyu akka iyyatu maal akka hojjetu adda baafata. Namni kun yaadaan dhiphateera waan dhagaye kanaaf wanti inni dhagaye kun maali? Diigamuu rakkinna buqqa'uu dhagaye baduu dhagaye kanarraa kaka'e maal godhe waan lama godhe. Tokko maal godhe gara eenyu akka inni iyyate gara Waaqayyoo iyyate eenyu yoo jenne Waaqayyo gara Waaqayyoo iyyate achiin booda maali lakkoofsa 2 irratti maal jedhe maal akka hojjetu wanta inni hojjetes jira garutu gara Waaqayyoo iyyate. Lakkoofsa 4 irratti akkana jedhe anis dubbii kana yommuu dhagaye ofirraa gadi taa'ee nan boo'e. Waaqayyo gooftaa bantii waaqaaf durattis guyyaa muraasaaf nan gadde soomaanis nan kadhadhe. Kadhata koo keessatti yaa Waaqayyo gooftaa bantii waaqaa ati guddaadha in sodaachifta.
warra si jaalatan warra abboomii kee eeganiif akka kakuu kee in eegda gaarummaa kees in argisiiftaa jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Elaa namni kun hin dhagaye, wanta ta'e dhagaye, diigamuu dhagaye, gubatuu dhagaye, buqqifamuu dhagaye. Achirraa maal godhe namni kun? Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Gara Waaqaa iyyate. Gara eenyu akka inni iyyateef gara Waaqaati. Eenyuun suni gara Waaqayyoo iyyate. Hadda isinitti hima. Wanti dhageettan diigamuu haa ta'u, buqqa'uu haa ta'u, ari'atamuu haa ta'u, ajjeefamuu haa ta'u, wanti isin gaddisiisan baay'eetu jira. Akka fakkeenyaatitti yoo kaane waa'een biyya keenyaa baay'ee nutti dhaga'ama. Akka fakkeenyaatitti yoo kaane haalli keessa jirru waa'ee dhibeen ammaa kun baay'ee nutti dhaga'ama. Akka fakkeenyaatitti yoo kaafanne daa'imman keenya mana ta'anii waan duraan ta'ee hin beeknetu nutti dhaga'ama. Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Wanni Nehemiyaa waliin ta'e ana waliinis ta'a, si waliinis ni ta'a. Garuutuu maal akka inni godhe beektu? Gara Waaqayyootti iyyate, gara Waaqayyootti akka iyyate qaba, gara Waaqayyootti iyyatu qaba. Waan hojjetu qabu, waan inni hojjetutu jira. Gara Waaqayyoo kana yoo iyyatu wantoota Waaqayyoon kuni baay'ee na ajaa'ibsa. Waaqayyo kan jennu kuni namoota baay'ee wanti Waaqa ta'e jira. Namoota baay'eetu wanti Waaqa ta'e jira. Garuutuu Waaqayyoo kamitti iyyate? Akkana jedhe, inni kun jedhe gooftaa bantii Waaqaaf guddaadha jedhe, sodaachisaadha. Waaqayyoon anaaf atitti iyyannu. Waaqayyoon haqa haalata keessa jirrutti, dhiphina keessa jirrutti anaaf atitti iyyinu. Waaqayyoon kun gooftaa bantii Waaqaaf. Inni kun isa kana. Inni kun guddaadha. Inni kun sodaachisaadha. Namoota baay'eetti wantoonni baay'een Waaqa ta'aniirani. Garuu saba Waaqayyoo isinitti hima. Garuu ijoollee Waaqayyoo isinitti hima. Garuu qulqulloota isinitti hima. Waaqayyoon kee kam akka ta'e addaan baafadhu. Akkuma sagalee Waaqayyoo maal jedha? Gooftaan bantii Waaqaati. Waaqayyoonni kun maali? Gooftaa kan ta'e eenyu? Bantii Waaqaatiif gooftaa kan ta'e, guddaa kan ta'e, sodaachisaa kan ta'e. Waaqayyoon keenya guddaadha. Eenyullee isaan madaalamuu hin danda'u. Isa kana addaan baafannee beekuu qabna. Waanni kun eenyu? Gara eenyu iyyate yoo jennu isa gara isaa iyyanne kana addaan baafannee gooftaa bantii Waaqaa kan ta'e, guddaa kan ta'e, sodaachisaa kan ta'e, gara isaa kana iyyate jedha. Gooftaan bantii Waaqaa kun yookiin guddaan kun yookiin sodaachisaan kun hojiin isaa mataan isaatu maali? Maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Hojimmaan isaatu maali? Haadha gooftaa kanutti ta'e jira baay'een. Haadha guddaa kan ta'e jira baay'een. Haadha kan sodaachisu baay'eetu jira. Garuutuu guddaa kanutti ta'u ija keenya duratti kan mul'atu. Garuutuu gooftaa kanutti kan ija keenya duratti mul'atu. Garuutuu kan sodaachisu kan ija keenyatti mul'atu. Hundinuu kan yeroo murtaa'e. Hundinuu kan darbu. Kanaafati waaqeffannu. Kanaafati maqaadhomnu. Kanaafati faarfannu. Kanaafati ittiin keerarru. Kan bara baraati maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Nehemiyaan as taa'e maal godhe? Akkana jedhe gooftaan jedhe. Gooftaa bantii Waaqaa guddaa sodaachisaadha. Isa kana jala gale. Isa kana addaan baafate. Inni kun gooftaa bantii Waaqaa kan ta'e. Inni kun guddaa kan ta'e. Inni kun sodaachisaa kan ta'e. Hojiin isaa hoo maali? Warra isa jaalatan,
warra abboommii isaa eegan kakuu isaa in eegaaf gaarummaa isaas in argisiisan. Kuni hojii Waaqayyooti. Kuni hojii isa guddichaati. Kuni hojii isa sodaachisaati. Warra isa jaalatan warra abboommii isaa eegan kakuu isaa in eegaaf gaarummaa isaas in argisiise. Maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Hojiin Waaqayyoo kooti kana. Hojiin waan ani guddaadha jedhu kana. Hojiin waan ani sodaachisaa jedhu kana. Hojiin inni hojjetu kana. Guddoonni biyya lafaa hadha. Beektonni biyya lafaa hadha. Jajjaboonni biyya lafaa hadha. Ufiif waaqa murtaa'ee jiraatan. Akkamitti godhee kana si eeguu danda'are? Kakuu sii galan yeroo gara wayii dhaqani waan baay'ee sabaaf, waan baay'ee biyyaaf, waan baay'ee warra namuneetti isa godheef, waan baay'ee kakuu galan garuu duwwaadha. Waaqayyoon kenna garuu warra isa jaalatan, warra abboommii isaa eegan, kakuu isaa hin eegan, gaarummaa isaas hin argisiisan. Maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Akkuma Maatiyos 22:37 irratti maal jedha? Garaa kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan Waaqayyoo kee jaaladhu. Abboommii isaatii beeku. Asirratti sagaleen kana irratti akkuma sagalee warra isa jaalatan, abboommii isaa warra eegan, kakuu isaa isa kakkateef hin raawwatan, gaarummaa isaas hin argisiisan. Warri isa jaalatan akkamitti isa jaalatan? Garaa guutuudhaan, yaada guutuudhaan, jireenya guutuudhaan jedha. Kanaaf hojiin isaa kana. Warra isa jaalatan yoo jedhu warra garaa guutuudhaan, warra yaada guutuudhaan, warra jireenya guutuudhaan isa jaalatan. Kakuun isaa karatti nafu. Namni waadaa sii gala. Maatiin waadaa sii gala. Firri waadaa sii gala. Hiriyyaan waadaa sii gala. Waaqayyo garuu yoo ati maal taate, yoo ati isa jaalatte, yoo ati abboommii isaa eegde, kakuun Waaqayyoo karatti nafu. Kun hojii Waaqayyooti. Gaarummaaf si argisiisaa. Hojiin isaa kana. Kanaaf Waaqni kun eenyu? Hojiin isaa maali jennee addaan baafanne? Nahimiyaan kana addaan baafate. Gara biraan nanne, gara warra yookiin gurguddootaan nanne, gara warra mootota biyya bitanii nanne, mootota biyya bulchanii nanne, gara gale bakka. Gara Waaqayyoo soomee sagalee fuula Waaqayyoo duratti kufee. Gooftaan bantii Waaqaa ati guddaadha, ati sodaachisaadha. Gara isaa garagale, gara guddaa ta'e, gara bantii Waaqa, gooftaa bantii Waaqaa ta'e, gara sodaachisaa kana garagale maal godhe? Gara isaa iyyade. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Haala amma keessa jirtan kana keessatti gara eenyu iyyataa hartan obboleen? Gara eenyu ija keessan kaasaa hartan? Baay'ee kana majaajsu. Gaafa inni gara isaa kana iyyate mooticha maal godhe? Isaaf ajajame, isaaf abboomame, isa dhagaye. Maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Isa dhiibnee isa jalaatiif finna. Isa caalu dhiibnee isa dakanaatiif finna. Gaafa inni kana waliin wal'aansoo qabe akkuma reef dubbate. Gara eenyu ilaaltani? Gara eenyu iyyitani? Gara Waaqayyoo iyyituu qabda. Gara Waaqayyoo yoo iyyite immoo Waaqayyoon sun immoo maal akka ta'e adda baasuu qabda. Gaafa eenyummaa isaa beektu immoo hojiin isaa maal? Amma namicha tokko kaafnee bulchaa biyya kanaa yoo ta'e ebalu bulchaadha. Hojiin bulchiinsa isaa immoo maaliidha jennee beekuun nu barbaachisa. Kanaaf inni eenyu jenne gooftaa bantii Waaqaa kan ta'e.
inni guddaa kan ta'e inni sodaachisaa kan ta'e hojiin isaa immoo maal warra isa jaalatan warra abboomii isaa eegan warra abboomii isaa eegan kakuu isaa isaaniif gale kakuu kalee Abrahaamiif kakuu kalee Yisaaqiif kakuu kalee Yaaqoobiif gale Waaqayyo warra isa jaalatan maal godha warra isaaf abboomamanii kakuu isaaniif gale san irraawwata jedhama Waaqayyo ulfaata isa jaalatuun immoo akkuma Maatiyos irra ilaallee akkamitti yaada kee guutuun garaa kee guutuun jireenya kee guutuun maqaa Waaqayyo ulfaata haa ta'u galanni ulfinni isaaf haa ta'u mee faarfannaa Daawit boqonnaa 113 lakkoofsa 1-9 waliin ilaalla maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin dubbisaa kana Waaqayyoon jajadhaa isin yaa hojjetoota Waaqayyoo jajadhaa maqaa Waaqayyoo jajadhaa amma jalqabaa hamma bara baraatitti maqaa Waaqayyoo eebbifamaa haa ta'u baabiiftuu jalqabee hamma lixa biiftuutti maqaa Waaqayyoo jajamaa haa ta'u Waaqayyo saba lafa irraa hundumaa gaararraadha ulfinna isaas bantiiwwan Waaqaa biraa oliin darba kan akka Waaqayyo gooftaa keenyaa eenyullee kan akka Waaqayyo gooftaa keenyaa eenyu inni ol gaararra teessoo isaa irra hin taa'u garaa bantiiwwan Waaqaatti gara lafaattis gadi fageessee in ilaala isa gadi deebi'aa warra keessa ol hin kaasa isa dhaaba kosii keessa ol hin fuudha warra gurguddoota wajjinis gurguddoota saba isaa wajjinis akka taa'u hin godha ishiin dhabduun haadha ijoollee taate gammadde nama mana keessa akka jirtu inni hin godha Waaqayyoon jajadhaa maqaa Waaqayyo ulfaata haa ta'u lakkoofsa 4-6 kanatti Waaqayyo saba lafaa irraa hundumaa gaararraadha ulfinna isaa bantii Waaqaa bira olin darba jedha ulfinni isaa bantii Waaqaa bira olin darba kan akka Waaqayyo gooftaa keenyaa eenyu inni ol gaararra teessoo isaa irra hin taa'u gara bantiiwwan Waaqaatitti gara lafaatittis gadi fageessee in ilaala wanti isa jalaa dhokatu tokko illee hin jiru kana guddinni isaa kana sodaachisaan isaa maqaa Waaqayyo ulfaata haa ta'u gooftichi bantii Waaqaa guddaan sodaachisaan inni kun isa nu tolche gooftichi bantiin Waaqaa kun guddaan kun sodaachisaan kun isa anaaf isin isa ilma namaa tolchedha hadda baay'inni kenna gooftaa ka godhanne baay'eetu jira sodaachisaa ka godhanne baay'eetu jira isa tolche dhiifne isa tolfame gooftaa godhaneerra Waaqayyo hafuura kana keessaa nu haa baasu isa tolche dhiifne irra deebi'ee jira isa tolche dhiifne isa maali tolfame gooftaa godhanne isa tolfame guddaa godhanne isa tolfame sodaachisaa godhanne dhiphataa jiraatar rakkataa jiraatar miidhamaa jiraatar hafuura kana keessaa Waaqayyo nu haa baasu kanaaf namni Waaqayyo isa galee jennaan isa hundumaa achi dhiisee isa tolche jala dhaqe isa nu tolche jala dhaqe isa tolfame dhiisee maqaa Waaqayyo ulfaata haa ta'u carraa qabdan obboleeyyan koo carraa anaafati isin qabnu eenyullee hin qabu akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu Waaqayyoon keessan hafuura keessan caalaa isin dhiyoodhaa jedhu kanaafi Waaqayyo ana bira jira Waaqayyo isin bira jira Waaqayyo tokko tokko keessan bira jira kanaafi Waaqayyo kee kana isa keessa seeni jira dhiphina keessaa baata hidhaa keessaa baata
seenaa diigamuu ijaaruu beekta maqaa Waaqayyoo kolfaate haa ta'u si'imitti akka ijaaru kasi waliin jirutu akka ijaartu godha waan lama dubbata asirratti gara Waaqayyoo iyyatu waan sirraa eegame godhu gara Waaqayyoo yommuu iyyannu waa lama kaa'amne Waaqayyoon beekuun eenyu Waaqayyo hojii isaas addaan baafatu waan sirraa eegamu godhuun immoo maalidha maqaa Waaqayyoo kolfaate haa ta'u asirratti Naamiyaan godhe hojjete argineerra seenaadha kun seenaa dhugaa ta'e seeraan jireenya ta'e seenaadha kanaaf macaafa kana ittiin bulla waan taateef haadha isa kana buunee gara keenya finna wanta sirraa eegamu hojjechuudha kana hojjechuufi wanta ta'e argineerra rakkinatu ture diigamutu ture buqqa'utu ture kanaaf isa kana yommuu dhaga'u maal godhe hin gadde haadhaatillee hin dhageette diigamuu ari'atamuu saba kennaa buqqa'uu saba kennaa hin argita ija kennaanu as keessattuu maaltu ta'aara akka duriitti jiraataarra akka duriitti walitti dhufaarra wanta gargara diigeetu jira wanta gargara ari'eetu jira Waaqayyo kanatti hin gammadu Waaqayyo gadda ijoollee Waaqayyootitti hin gammadu miidhamuu ijoollee Waaqayyootitti hin gammadu Waaqayyo meetaa alaala mana keenya keessa ta'u ijoolleen teena balbala cufattee mana keessa ta'an yaaddoo namatti hin ta'u kun waan argeen beenne argine dhageenye maqaan gooftaa akka ulfaate haa ta'u garuu sagalee Waaqayyoo irra yoo dhaabanne jecha Waaqayyoo irra yoo dhaabanne Waaqayyoo keenya yoo barbaadan eenyu hin danda'ama isa mootota biyya lafaatiif hin danda'amu bulchoota biyya lafaatiif hin danda'amu Waaqayyoof garuu hin danda'amu murtii namni kun fudhatee itti seene atillee obboleessa koo obboleetti koo atillee saba Waaqayyoo warra Waaqayyoo waamattani murtii kana fudhataa itti seenaa Waaqayyo seenaa jijjiira nama biraa fagoo hin fagaata nama biraa ulfaataa hin fagaata nama biraa waan hin danda'amne hin fagaata Waaqayyo biraa garuu salphaadha Waaqayyo biraa garuu hin danda'amu danda'amee jennaan argineerra sagalee Waaqayyoo kanaaf dubbifanne kanaaf itti jiraanna haadha gara keenya binnee sagalee kana maal goona gonfoo walannee ofirratti garagalchina maqaa Waaqayyoo kolfaata amantiidhaan gaafa amantiidhaan fudhate sagalee Waaqayyoo nu ceesa sagalee Waaqayyoo nu dhaaba sagalee Waaqayyoo mancee keenya kollataa jiru kalaafaa jiru kadhadhabaa jiru maal godha hin jajjabeessa isa cabe isa diigame isa buqqa'e hin ijaara hin danda'a Waaqayyo waa'ee biyya keenyaa hin danda'a Waaqayyo waa'ee COVID jedhanii asitti gargara uummanni yeroo akkana dhiphataa jiraatu hin danda'a Waaqayyo daa'imman keenya kana caalu baay'eetu jiraatu kanaafatti hin argine kanu hin ilaalle kanu hin beekne dhossaan mana namaa keessa waan baay'eetu jiraatu Waaqayyo dhossaa namaa saaqee beeka waan ta'e hafuurri kun warra sagalee kana dhaga'u dhiphinni mana isaanii keessa jira rakkoon mana isaanii keessa jira gidiraan mana isaanii keessa jira Waaqayyo gidiraa kana hiika waan diigame ijaaru waan buqqa'e deebisu ati garuu gara eenyu akka iyyattu eenyuun sun eenyu akka ta'e hojiin isaa maal ati immoo maal godhu qabda gara isaa iyyatti tokkoffaa lammaffaa immoo ati immoo maal godhu qabda maqaa Waaqayyo kolfaate rakkinni dhufeera dhiphinni dhufeera wanti dura ta'e hin beekne ta'eera kanaaf maal goonere lakkoofsa 6:11 isinii dubbisa achirratti 6:11 maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin dubbisaa kana ta'ani garbichi kee halkaniif guyyaa garboota kee ijoollee Israa'eliif kadhadhu dhaga'uudhaaf gurri kee gara koo haa dhageeffatu ijji kees gara koo haa ilaalu cubbuun namoonni Israa'eliitiin si yakkine
sittannan himadha aniif manni abbaa koo cubbuu hojjeteera nuyi siduratti wanta jallaa hojjenneera abboomii kee seerata kee wanta qajeelaa ta'e isaati Muusee garbicha kee abboomamte hin eegne hadaraa wanta garbichi kee Muusee abboome yaadadhu ati isaan yoo amanamoo ta'uu dhabaatan saba lafa irraa jidduu isaan nan tamsaasa garuu jedhu garuu lakkoofsa 9 kanarratti gara kootti yoo deebitan wanta ani isiniin abboomame yoo gootan hamma daarii lafaatitti yoo tamsaatan iyyuu achi walitti isin sassaabe deebisee iddoo maqaan koo akka itti waamamu fo'adhe sanitti isin nan fidaa jedhe maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. Eenyutu kana godhe? Eenyutu akkana godhe? Kana Waaqayyotti hime. Yes. Gattaa'ee Waaqayyotti hime. Yeroo kana maal godhe beektoon? Isa wajjin wal qunname. Isa wajjin haasa'uudha. Haasa'uu jechuun kadhachuudha. Akkam bultee akkam ooltee miti maqaan Waaqayyoo ulfaate haa ta'u. An dhiphinna keessa jira. An rakkoo keessa jira. An kana dhaga'eera. Isa wajjin wal qunnama. Isa wajjin haasa'e. Kuni maalidha? Kadhannaadha. Isa maal godhe jedhe sagalee Waaqayyoo boqonnaa dhoorge. Oduu fadda boqonnaa dhabna. Jireenya biyya lafaatiif fadda boqonnaa dhabna. Wantoota gargaraatiif fadda boqonnaa dhabna. Waa'ee dhugaatiin, waa'ee Waaqayyootiin, waa'ee ulfinna Waaqayyootiin, waa'ee waan diigame ijaaru. Maal godhe namni Waaqayyoo boqonnaa dhabe. Isa waliin hin haasaa, isa waliin hin qaaqa. Maal jedhee qaaqa? Hin kadhate. Isa boqonnaa dhoorge. Wanti isa boqonnaa dhoorges maalidha? Akka inni gurra isaa gara keenya qabuuf wanta nu isa boqonnaa dhoorgu akka inni gurra isaa gara keenya qabuuf akka iji isaa gara keenya ilaalu. Mee ilaalaa hiriira baatanii yoo karaa cuftan iddoon danda'amne yoo namni haaywee garaachaa ta'e maali? Haa gurra itti kennaniif miti. Haa ijaan ilaalaniif miti. Maqaan Waaqayyoo ulfaate akkuma san maal godhe? Inni maal godhe? Boqonnaa isa dhoorge. Akka inni dhaga'uuf akka inni argu. Maal jedhee? Anaaf sabni keenyas anaaf sabni kees cubbuu hojjenneerra. Abboommii kee ganneerra. Waan hamaa hojjenneerra. Karaa keessaa baaneerra. Abboommii kee dhiifneerra. Jireenyaan taane keessa galleerra. Waaqayyoon karatti nu deebise. Nuuf dhiise. Nuuf araarame. Baay'ee kan ajaa'ibsiifatu. Waan wantoota ciccimaa lakkoofsa waan inni jedhe fidee waan Waaqayyoof kalee jedhe fidee jala kaa'e. Ati akkana hin jennee Museedhaan jedhe. Yoo isin ana amanatuu dhabaattan ani biyya kana keessa isin tamsaasan jenne gaafsambee namni ati jettu waan kalee jette ati akkana hin jennee gaafettu deebii dhaba. Yoo isin ana amanatuu dhabaattan an biyya kana keessa isin tamsaasan jenne yoo isin gara kootti deebitan immoo isa gargara tamsa isa gargara yaa'ee jedhe isa gargara badee jedhe maal godhe walitti isin dachaasan jenne maqaan Gooftaa ka ulfaate haa ta'u. Itti hime Waaqa waliin waliin qaabuu jechuun waliin haasa'uun jechuun kadhannaadhaan. Ani balleesse sabni kunis si balleesse abboommii kee eeguu dinne cubbuu hojjenneerra waan hin taane keessa galleerra. Ati garuu gaafa isin amanamaa ta'uu dhiiftan
akkana isin godha jetteerta hadda garuu jedhe lakkoofsa 9 irratti gara kee hin deebina yoo isin gara koo deebitan kana godha jetteerta gargara yoo bittinnooftan walitti dachaase iddoo isin waamamtaniif isin qaba jetteerta waaqayyo maqaan isaa ka'ee eebbifame haa ta'u kun hojii isaati anaafatillee hadda kana qabannee ba'uu qabna anaafatillee hadda kana baannee qabu qabna hin barbaanna diigamuu saba keenna ajjeefamuu saba keenna dhiphatuu biyya keenna ari'atamuu qilleensa keessa jiru kana qulqulleessu seenaa jijjiiru kana waaqayyoo waliin qaabu hadda maaltu jira wanta haaraa wayii nama wayii ajjeesani waa jenna hundi nu kakabden nama beekamaa yoo doonnoo ta'e girgir jenna bakka takka halkanii guyyaa miti obboleen koo wangeela mudhiidhadha wangeela irra dhaabadha deebiin harka keessan keessa jira eenyutu harka kee irra kaayee deebisa waaqayyoo fidee harka kee irra kaa'e harka eenyu harka warra tuffatamoota gaafaati maal goote gaafaati waaqayyoo kee waliin wal'aansoo wal qabu gaafaati waaqayyoo kee waliin maal goote boqonnaa isa dhoorgite akka inni maal goote akka inni si ilaalu akka inni si dhaga'u hin kadhanna jenna maal kadhanna sa'aatiin kun sa'aatiitti lallabanii miti sa'aatiin kun sa'aatii taanii cooranii miti biyyiti lafaatu hafuuran taaneen hidhamteerti sodaan itti ka sodaatan waaqayyo ati sodaachisaadha jedhe sagalee waaqayyo ka sodaatan waaqayyo guddaan waaqayyoodha ati gooftaa bantii waaqaati odoo inni jiru kabiraayyuu balbala nama cufee kabiraayyuu haala kan taane keessa nama galchaa kanaaf eenyuun akka gaafan eenyuun akka boqonnaa dhoorgu kuni gahaa kennu kuni gahaa kooti yes sabni koo dhiibamaara yes sabni koo ajjeefamaara yes sabni koo buqaara yes akka anaaf isin gaafa biyyaa baanu san jirti qeen hin jirtu diigamteer inni bee waa'ee Yerusaalemiitiif diigamuu isiitiif baay'ee kan ajaa'ibsi beektu hin ijaarta atillee hin ijaarta waan diigame tokkoon keessan waan diigamee hin ijaarta sababiin isaa akka isin ijaarsu waaqayyo waan gaafa yaada keessan keessaa baatanii yaada waaqayyoo jala galtan gaafa karoora ofii baafattan dhiifattanii karoora waaqayyoo jala gaafa galtan isa ta'e immoo ofitti himaa of amansiisaa yes ani balleesseera yes sabni kun balleesseera yes abboomamuu kee dhiisaniiran yes karaa kee irraa addabaniiran waaqayyo bara kana keessatti waaqayyo ji'a kana keessatti waaqayyo yeroo kana keessatti namoota akkasii kana waaqayyo haa kaasu nama murteessu nama kutannaa nama gara eenyu akka ilaalu eenyuun akka gaafatu hadda biyyiti lamaa eenyuun akka gaafatu gaabii keessa galteerti hollataarti raafamaarti dhiphataarti sababiin isaa ka gaafattu wal harkaa dheera obboleessa koo obboleettii koo saba waaqayyo isin harkaa walin dhayin isin harkaa walitti hin bu'in isin harkaa wal keessa miciqamin ati mudhii kee hidhadhu akka Nehemiyaatti waaqayyo waliin wal'aansoo qabi balbala bakka waaqayyo waliin hidhadhu kai waaqayyo boqonnaa dhoorgu guri hojii keeti gaafsan waaqayyo gurra kee qaba gurra isaa gara kee qaba ija isaa immoo gara kee ilaala maal jedha lakkoofsa 10 irratti akkana jedha isaan kun garboota kee saba kee warra ati humna kee isa guddaadhaaf irree kee isa cimaadhaan furteedha
hadaraa yaa Waaqayyo gurri kee kadhata garbicha keetiif kadhata garboota keetiif warra maqaa kee sodaachuun itti tolu haa dhageeffatu. Ani garbichi kee fuula nama kanaa duratti faara tolaadhaan akka ilaallamu garaa isaa anaaf laaffis nan jedhe yommus ani dhugaatii dhiyeessutti mootichaan ture. Maqaa Waaqayyo kolfaataa ture. Boqonnaa lamarratti akkana jedha. Lakkoofsa 3 irratti boqonnaa lamarratti. Ani immoo mootichaan yaa mootii bara baraan jiraatu mandara abboonni kee itti awwaalaman jijjigee bade karri ishis ibiddaan gubame odoo jirtu maaliif garaan koo hin gaddurre nan jedhe. Yommus mootichi maal gaafachuu barbaadda naan jedhe. Anis jidduutti maal godhe jedhe. Anis jidduutti Waaqayyo gooftaa bantii Waaqaa nan kadhadhe. Mootichinis jaalala kee ta'e ani garbichi kee si mooticha duratti faara tolaadhaan ilaallameera yoon ta'e mandara ishii abboonni kee keessa awwaalaman san deebisee akka ijaaru gara Yahudaa akka na ergitu sin kadhadhaa nan jedhe. Mootichi deebisee karichi yeroo hammam si fudhata? Yommus mootichi lakkoofsa 6 irratti mootichi deebisee karichi yeroo hammam si fudhata? Yoom deebitas jedhee na gaafate. Anis yeroo hammam akka inni na fudhatu isatti himeen innis na erguu jaalala isaa ta'ee tole naan jedhe. Laalamee dhaqee mootichaan gaafanne ha gaafate ka boqonnaa dhorge kan biraatu garuu akka innis naa raafamu akka garaan isaa naa oofu jedhee Waaqayyoo isa gaafate. Yommuu inni gaafii tokko deebisu maal godhe? As garagalee Waaqayyoo isaa kadhatee jira. Achiin booda waan jirutti hime hagam sirraa fudhata hagana jedheeni achiin booda naa eeyyamee jedhe. Maal barbaadda obboleessa koo obboleettii koo? Maal barbaadda saba Waaqayyo? Waan diigame waan dhugaa ta'e waan buqqa'e wantoota gargaraa kan barbaaddu Waaqayyo bira deebiin jira. Waaqayyo bira deebiin jira. Waaqayyo bira ijaaruun jira. Waaqayyo bira hiikuun jira. Waaqayyo bira furmaanni jira. Gaafa isa firriste Waaqayyo immoo si waliin firrisa, si waliin ba'a, si waliin adeema, si waliin gala. Kanaaf mootichaan gaafanneen Waaqayyoon isaa gaafate achiin booda maa gaddita maal taate jennaan kanatu na jiraa maal barbaadda kana barbaada guyyaa hagam hin eeyyamee jedhe. Maqaa Waaqayyo kolfaataa ta'u gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Sambichatti hin dhaabanneef qormaannis jira. Yoo argitee qormaanni hin jiru hin jenne sagalee Waaqayyo hin mootan jedhe malee. Qormaannis isa qonnameera boqonnaa 4 irratti. Achirratti yoo teettanii dubbiftan boqonnaa 4 irratti teettanii yoo dubbiftan qormaanni isa qonnameera. Karaa namootaatiin karaa namoota gargaraatiin boqonnaa 4 lakkoofsa 1 haga 16 taa dubbifadha. Maaliif Nahimiyaa keessa jira qormaanni guddaan itti dhufe karaa namootaatiin garuu tuuje immoo maaliif Waaqayyo isa bira jira. Waaqayyo mootichaallee akka inni isaa eeyyamu godhe. Waaqayyo immoo as lixee immoo qormaanni karaa namootaatiin itti dhufe. Qormaata guddaatu itti dhufe. Qormaata guddaa sanillee hin mo'atee bira darbe. Boqonnaa 6 lakkoofsa 15 haga 19 immoo yoo dubbifattan isa diigame ijaarame. Afur irratti qormaanni guddaan itti dhufe. Qormaata guddaa sanillee uummata akka illee odaa isa mudanne dhiibbatee keessa darbe. 6:15 irraa jalqabee haga
lakkoofsa 19 irratti immoo maal ta'eera inni diigamee hin ijaarame. Obboleessa koo obboleettii koo saba Waaqayyo ka'anaaf isin waameef waan diigame haa ijaarruuf waan cabe haa akka cabnana isa walitti deebifnuuf wanta baay'eetu cabeera lafa kana keessatti akka nama lafa kana keessa jiru Waaqayyotti eega dhalanne Waaqayyo hojii isaa isa guddaa isa dinqee nu waameera. Waaqayyoon inni nu waame immoo nu waamee karatti nu gatu galmaan nu gaa hin sodaatin irraafamin hin dhiphatin hin barbaraamin jedha sagalee Waaqayyo. Kas waliin jiru ka hundumaa caalu waan isa guddicha isa si tolche gaafa qabatte waa'ee warra tolchamee achuma kaayideen mootota bira dabarsi namoonni itti dhufanii akka qabuuf ittiin jedhan omata kallee hin darbe Waaqayyo isa waliin waan ta'e maqaan gooftaa ka ulfaatee haa ta'u akkana jedha Isaayyaas 40 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo keessan jabeessaa saba koos jabeessaa ilaa kawaamamneef lafa kanarratti Waaqayyo keenya akka jabeessinu saba isaas saba koos jabeessaa nu ilaala waa'een sabaa dhibee nu ilaala rakkoon ni ilaala ajjechaan nu ilaala sagalee Waaqayyootu dubbata Waaqayyoo keessan jabeessaa saba koos jabeessaa nu amma afaanumaan ambaasaaddaroota Kiristoosiiti miti hojiin mul'isuu qabna sodaataatii miti hollataatii miti dhiphataatii miti raafamaatii miti karaas waliin waan ka sodaatame tokkicha innis Waaqayyo kanaaf sagalee Waaqayyo hin sodaatin Filiphiyos 4 lakkoofsa 6 haga 7 waan hundumatti kadhataaf himataan galata wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee wannuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Nagaan Waaqayyo inni hubannaa nama hundumaa irra caalu karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan in eegaa jedha maqaa Waaqayyo ulfaatee. Nagaan Waaqayyo maal jedha sagalee Waaqayyo nagaan Waaqayyo jedha. Inni hundumaa nagaan Waaqayyo inni hubannaa nama hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan hin eega. Inni hubannaa nama hundumaa irra caalu. Inni hubannaa warroota jirra jedhan irra caalu. Yaada keessaniif karaa keessan hin eega. Kanaaf isin immoo maal godhaa sagalee Waaqayyo wanta hundumaa kadhataaf himataan galata wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyoon duratti akka beekamu godhaa malee wannuma tokko yaaddoo hin qabaatina. Kadhataaf himataan Waaqayyoon duratti dhiyeessaa malee wannuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Waa'ee COVIDiitiif yaaddoo hin qabaatin. Waa'ee biyya keenyaaf yaaddoo hin qabaatin. Waa'ee daa'imman keenya mana keessa jiru, waa'ee hidhaa gargara kanaaf ati hin beekneef yaaddoo hin qabaatin. Kadhataaf himataan gara Waaqayyoo keetitti dhiyeeffadhu malee. Namni kadhate, namni himate. Argitu Nehemiyaan yoo himatu maal jedhee himate? Anaafi sabni Israa'eliin si yakkaniirani, cubbuu hojjetaniirani, si balleessaniirani, abboommii kee dhiisaniirani. Kun himatuudha. Kadhatuun immoo maal jedhe kadhataan kun himataa. Kaachiin booda maal godhe? Yaa Waaqayyo waan ani amma sitti himadhu kana na dhaga'i. Gurra kee gara kootitti as qabi. Ija kootiin na hidha boqonnaa dhoorgi.
wanti gara boqonnaa isin dhoorgu maqaa Yesuutiin isin irraa hacabu. Maqaa Yesuusitiin isin irraa hacabu. Wanti waa'ee biyya keenyaa boqonnaa dhoorgu nurraa hacabu. Garuutuu hin rafnu. Garuutuu hin tennu. Yeroo baay'ee taa'aa turre. Yeroo baay'ee rafaa turre. Yeroo baay'ee borbaantu taa'aa jire. Waaqayyoon biraa garuu boru waan haarawaa ta'a. Galannee golbanne saafaa. Maqaan Waaqayyoo ka eebbifame haa ta'u.